Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan bashannansiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaliin keenyi chaanalii haaraadha. Maarreegaa dhaggeeffachuu yeroo eegaltan laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalatti barreessaa jecha kallachumaan gara qophii guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Dhalli namaa biddeena nyaatu barbaacha gaaraan baane gammoojjiin qaxxaamurre qilleensaan qaxxaamurre hin qabu. Bakka dhalate haadhaa fi abbaa isaarraa adda bahee buddeena barbaacha biyya ormaa biyya namaatti dararamuun godaanuun dirqama itti ta'a. Maarree Rabbi dhalli namaa akkuma cubbuu hojjeteen dhama'ii dafqii jiraadhu jedhe mitiire dhalli namaas kana guutuuf dacheen qoreetti biqilchitee aduun takkaa bahaa takkaa galaa itti jijjiiramtee addunyaan takkaa gammachuu takkaa gadda kennitee fi naanna'aa jaawwaraa keessa oolaa. Nama tokkoon maaliif biyya kana dhuftee jettanii yeroo gaafattan deebiin inni deebisu buddeena barbaachaa kan jedhu qofaa ta'a. Buddeenni ilma namaa waan hin goone hin qabu. Isa beela'e soba dubbachiiseera. Isa dhabe akka inni hatu taasiseera. Isa wallaalaa beekaa akka of fakkeessu godheera fi kanneen kana fakkaatan waan hedduu buddeenni dhala namaa kan godhe jira. Tokko lubbuu baasee tokko lubbuu gurguree buddeena nyaataa. Maarree hiriyoota dubartoota lama buddeena barbaacha gara biyya hambaatti godaananitu ture. Haalli godaansi isaanii akka tasaa ta'us haa ta'uutii garuu carraan biyya sanatti argatan kan isaan hin eegneen oli ture. Biyya ormaa waan na ta'eef yoo dhukkubsatanis yoo dadhabanis kan waliif jiran isaanuma lamaanii. Maatiin isaaniillee maatii walitti dhiyoodha. Afaan tokko dubbatu qomoo tokkorraa dhufan fi kanneen kana fakkaatu. Yeroo biyya jiran hanga kanaas waliin beekanii walitti sin dhiyaatanii. Haa ta'uutii garuu dubbiin buddeena jedhamtu kuni lamaan isaanii walitti fiddee obbolaa goote. Kanaan waggoota muraasas erga jiraatanii booda lamaan isaaniiyyuu jaalallee qabatanii namni biyya isaa jiru hiriyaa qabachuuf yeroo barbaadu bifa qabeenya maatii hojjaa fi kanneen kana fakkaatan ilaala. Biyya ormaa yoo jiraatanii garuu kana ilaaluun fafaa. Namuma biyya ofii afaan ofii dubbatu argatanii jennaan maaliyyuu haa ta'u wal saamaa kan ofii godhatu. Maarree dubartoonni kunis dargaggoonni lama akkuma isaanii naannoma biyya isaaniitii hojii barbaacha gara biyya isaan jiranii dhufanii. Dubartoonni kunis otoo dubartiin biyya kanaa gara biroon nu jalaan balleessiin amala addaa nu jalaan baasisiin ofitti butuu qabna jedhanii ofitti butanii carraa buufatanii dargaggoota kana jaalallee isaanii godhatanii anaaf isa kana naaf wayyaa siif isa kana siif wayyaarra dhiirri biyya keenyaa biyya kana waan hin jirreef carraama buufannee kan keenya godhanna jedhanii jaalalatti dargaggoota kana waliin seenanii. Maarree biyya ormaa waan jiraniif afur ta'anii hiriyaa waliif ta'anii jaalalleenis qoodamanii. Jaalala qofaarra otoo hin taane silaas biyyuma ormaa kana jiraachuu waan murteessaniif gaa'ilattis seenanii wal gargaaranii jireenya gaariis jiraachuu eegalanii. Dhiirris dhalaanis jabaatee kan hojjetu yoo ta'e jireenyi dhimma ittiin jijjiiramneef hin qabu. Bara kana yookiin dhiira yookiin dhalaa qofatu hojii hojjeta. Haa ta'uutii garuu gara biyya hambaa yoo deeman gaarummaansaa haalli jireenyaa ulfaataa waan na ta'eef lamaanuu yeroo argatetti halkaniif guyyaa hojjetee wal gargaaruun of jijjiiruun dirqama isaatii. Kanaan ala akka biyya dhaloota isaatti biyya ormaa nan jiraadha yoo jedhe gara biyya isaatti otoo hin deebi'iin biyyuma ormaa keessa joonja'aa jaawwaraa hafaa. Maarree maatiin kun lamatti qoodamanii arfanuu halkaniif guyyaa hojjetu. Manni jireenyaa yookiin immoo galma isaaniis walitti dhiyaata. Kanaafis waa hedduu waliin qooddatanii wal jijjiiraa jiraatu.
guyyaa boqonnaa tokko mana isa tokko yoo oolan guyyaa boqonnaa isa biraa immoo mana isa gara biraa oolu. Wal keessa deemanii nyaatu. Maaf na jalaa fudhatteen maaliif kana gooteen gonkumaa gidduu isaanii hin jiru. Kana qofaan otoo hin taane dubartoota kana lamaan biratti immoo uffannaa, dibata, urgooftuu guyyaa guyyaadhaan wal jijjiiranii fayyadamuun illee amala isaan otoo gaa'elatti hin dhufiin dura horatanii. Jaalalli yookiin immoo hariiroon akkasii maatii gidduutti uumamu baay'ee kan namatti toludha. Hundumti keenyiyyuu kan itti naafnudha. Haa ta'uutii garuu kanaan otoo jiranii dubartoota lamaan keessaa isheen tokko re'aa isheedhaan guyyaa tokko waamtee anoo waan ta'e na barbaachisee jettee gaafattiini. Yeroo kana re'aan ishees maal si barbaachisee kana ni danda'u taanaan abbaa manaa koo waliin siif gochuu ni dandeenyaa jettee deebistiifi. Kanaan re'aan ishees lakkii kana miti abbaa manaa koo maddiitti nama biraan jaalladhee jettee deebistiifi. Yeroo kana re'aan ishees baay'ee naatee kuni gonkumaa waan ta'uu hin dandeenyedha. Abbaan manaan kee nama gaarii nama akka isaa yoomiyyuu argachuu hin dandeessu. Waa gonkumaa waan akkanaa yaadiin kanaan booddee natti kaastee jennaan gaa'ela kee irratti dhiibbaa akka fidaa jirtu barii jettee deebistiifi. Kanummaan hiriyyaan ishees kanaa olitti hin fufne. Guyyaa gara biraa akkanuma maddii qabdee waa sitti himaa natti hin dheekkamtu jettee hiriyaa ishee gaafatte. Hiriyaan ishees maaliin sitti hin dheekkamaa natti himii jettee yeroo deebistuufi abbaa manaa koo biratti namni hin jaalladhe uffata akkanaa naaf bitee jettee suuraan itti argisiiste. Yeroo kana hiriyaan ishee kun sammuun keensi dhukkubamoo akkam abbaa manaa kee maddiitti hariiroo gara biraa qabattaa jettee yeroo itti dheekkamtu hiriyaan ishee kun mi'aayina isaa waan hin beekneefidha. Abbaa manaa ofii maddiitti jaalallee gara biraa qabachuun maal akka nama fayyadu jettee deebistiifi. Kanaanis hiriyyaan ishee ani gaa'ela kee gidduun seenu haa ta'uutii garuu bor abbaan manaan kee baree jennaan kana biddatti qabsiisee gaa'ela kee gargar qoodu jalqaba irratti anadha. Hangan si jaalladhe nan si jibbaa hanga obbolaa walii taane diina walitti taanaa gochaa kee kanarraatii deebi'ii jetteetti dheekkamte. Kanaan hiriyaan ishees hamma siif galuttidha gaafa siif galeatu ana caaltee argamtaa jettee deebistiifi. Abbaa manaa ishee maddiitti hiriyaa yookiin immoo jaalallee qabatte waliin ittuma fufte. Innis waan haaraa wantoota adda addaa guyyaa guyyaatiin bitee hanga hiriyyaan ishee kun itti inaaftutti illee sadarkaa ga'uurra geesse. Kanaan otoo jiranii guyyaa tokko dubartiin isheen dhiisi kanan godhiin jettee gorsitu kuni uffata abbaa manaa ishee dachaastee kaa'aa otoo jirtu giphii yookiin immoo kiisiisaa keessaa waan akka sibiilaa harka ishee tuqee. Maali kuni jettee battaluma harka ishee keessa yeroo baastu faaya mormaa warqee baay'ee bareedu tokkodha. Eenyuuf bite jettee yeroo tilmaamtu guyyaan dhaloota ishee ga'aa jira. Edaa abbaan manaan koo gaafa guyyaa dhaloota koo warqee kana faaya mormaa akkana bareedu naaf kennuufidhaayii jettee hawwii guddaadhaan eeggachuu jalqabde. Akka argiteettus abbaa manaa isheetti himne. Kanaan hanga guyyaan dhaloota ishee ga'utti illee ariifattee warqeen kun meeqaan akka bitamu mana warqee illee deemtee gaafatteetti. Gatiin isaa mindaa abbaa manaa ishee baatii lamaadha. Jaalalli abbaa manaa isheef qabdu kan duriirraan ol baay'eetti dabalee. Abbaan manaan koo anaaf jedhee mindaa isaa dursee fudhatee meeshaa kana anaaf bitee naaf kaa'eera jettee keessa isheetti ajaa'ibsiifatte. Guyyaan hin geenye hin jiruuti guyyaan dhaloota ishee ga'ee. Isheen immoo ofiif kennaa akkanaa kan naaf qopheessu yoo ta'e haala addaan namoota na beekan namoota na waliin hojjetan waameen bareecheen hoteelatti kabajadha jettee isheen immoo mindaa qabduun guyyaa kanaaf itti qophoofte. Namoonni isheen beektu hiriyoonni ishee bakka hojii hundi dhufanii kennaa qabanis kennuufi eegalanii. Kennaan guddaan kan abbaa manaa dhamitiire innis dabareensaa ga'ee kennaasaa jilgeenfatee kenneefi. Hiriyoottan ishee namoonni isheen beektu haa banamu jedhanii. Haa ta'uutii garuu hanga kennaan kun banamutti hiriyaan ishee mucaan biyya tokkoo waliin akka obbolaatti wal ilaalan bakka qophii sana hin geenye ture. Kennaa kanas gaafa bantu waan isheen eegde waan isheen guyyaa dhaloota isheetiif abbaan manaan koo naaf biteera jettee ijaan argite hin turre. Abbaan manaan ishee kan kenneefi faaya mormaa
warqeedhaan hojjetame otoo hin taane buruushii ilkaanii ilkaanitti miiccatanidha. Hiriyoonni ishee namoonni naannoo sana jiran itti kolfanii isheenis ni qaanoftee qophii akkana bareedu qopheessitee abbaan manaa ishee waanuma kana kennaafii moo kana kennuurra manumatti hin bituu fi qophii kanarratti kan argisiisu jedhanii itti qabamanii erga kennaan suni banamee haati manaas baay'ee aartee hiriyyaan ishee abbaa manaa ishee waliin qophii kanarratti hirmaachuuf mana qophii kanaa seentee battaluma argituunis ni naatee. Faaya mormaa abbaan manaa ishee bite morma hiriyyaa isheerra jira. Akka isheen barte abbaan manaa ishees hiriyyaan ishees hin beekne. Kanaan guyyaa dheeraa dursitee guyyaa dhaloota ishee kabajuuf kan qophoofte aartee buruushii ilkaanii abbaan manaa ishee bitee fi ilkaan keetti miiccadhu jettee darbattee namoota warra kaaniin dhiifama guyyaa dhaloota koo yeroo biraatti dabarseera jettee mana sana gadhiistee baate. Warreen hafan gammachuun isaanii walakkaa ta'ee nyaatanii dhuganii gara mana isaaniitti galanii. Kanaan abbaan manaa ishees manatti galee maal taatee qophii akkanatti qopheessitee maaliif adda kuttee baataa keessummoota dhufaniifillee ulfina kennuu dadhabdaayii jedhee yeroo ishee gaafatu deebii deebisuu dhiistee hirqinfattee boossii. Hiriyyaan ishee abbaa manaa koo maddiitti jaalallee qabadheera kan jettu abbaa manaa hiriyyaa isheedha. Boossee hirqinfattee erga fittee booda abbaan manaa ishee gara hojii yeroo deemu abbaa manaa hiriyaa isheef bilbiltee sin barbaadaa jettee ofitti waamtee waan ta'es waan argites hundumaayyuu itti himtee. Yeroo kanannis haati manaansaa mana keessatti itti jijjiiramteetti waan ta'eef irratti baree. Kanaaf maal goonarii jedhanii gaafa mari'atan gaa'elli kun diigamuu qabaa anaanis siinis hin barbaachisu jedhanii walii galanii gara mana isaaniitti deemuunis furtuu balbala isaanii jijjiiranii haadha manaaf abbaa manaa kan hiriyoota isaanii irratti deemanii kana mana ari'anii. Gaa'elli isaanis adda qoodamee gaa'ela adda qooduun baay'ee ulfaataa miira mukaa'uu dadhabbii nama jibbisiisu lubbuu ofirree of dhabsiisuuf hanga nama yaachisuutti ni gahaa mitiree. Haati manaan abbaan manaa ishee irratti deeme kuni baay'ee cabdee. Haa ta'uutii garuu yeroo abbaa manaa ishee waliin jirtu akka faaya mormaa sana ishee bitee yeroo yaaddu daa'ima garaatti godhachuun murteessitee garaa isheetti hafee ture. Sarpiraayizii lammataa guyyaa dhaloota isheetti abbaa manaa isheetti simuuf qophoofte ture. Haa ta'uutii garuu lamaanuu hin milkoofnee fi kanaan Rabbi gargaareenii kan ittiin boqottu akka jiraattuuf abdii kan ta'uu fi dhiphina ishee kan itti dagattu daa'ima ishee guddisuu eegalte. Ammas biyyuma ormaa jirti mitiire daa'ima qofaa ta'anii guddisuun itti ulfaataa. Haa ta'uutii garuu haati manaan kan irratti deemte abbaan manaan inni qulqulluun anaaf siyoo balleessaan qabnu qulqulluudha. Nama biyya ormaa waliin sanyii keenya makuurra maal ta'a gaa'ela waliin dhaabbannee jedhee gaafataanii. Yeroo kana isheenis daa'ima nan qaba jedheen duubatti hin deebi'ee ati na barbaannaan daa'ima koo waliin na jaallannaan akkamittiin didaa dhala koo akka dhala keetti kan ilaaltu yoo ta'e ni ta'aa jettee deebisteefi. Yeroo kanannis maarree daa'imnoo kennaa rabbiitii ati kan abbaa manaa keef gochuutti gaarii gootee fi haati manaan koo waggaa dheeraa naaf karoorsitee turte anaafis deessee waliin jireenya gaarii jiraannaa jedhanii wal fuudhanii. Haa ta'uutii garuu warreen gaa'ela isaanii dhiisanii walitti deemanii kuni lamaan isaaniiyyuu yeroof gaa'ela dhaabbatanii inaaffaadhaan waliin jiraachuu yaalanis haa ta'uutii garuu hin taaneefi. Gaa'ela isaa keessatti eenyuyyuu xuraa'ummaan barbaadu. Ofii namni xuraa'aa ta'e illee gaa'elli isaa haadha manaa yoo ta'e abbaa manaa yoo ta'e haati manaa akka isheen xuraa'uftu akka inni xuraa'u hin barbaadanii. Gaa'elli qulqullummaa barbaada. Innis ishee irratti deema isheenis irratti deemnaan lamaanuu kan godhanitti gaabbaa. Gaa'elli isaanii lammataas adda qoodame. Nama waliin jiraachuun hariiroo bareedaa fayyaalessa uumuun baay'ee kan namatti toludha. Haa ta'uutii garuu walitti dhufeenyi eenyu waliin iyyuu qabnu bor walirraa fageenya nutti ta'uu danda'a. Kanaaf daangaa walii eeggatanii jiraachuun murteessaadha. Kana ta'uu baannaan
kashlabbummaan akkanaa hariiroo jaalalaa gaa'ela keessatti carraan uumamuunsaa baay'ee bal'aadha. Keessumaa sadarkaa jaalalaa irratti jaalallee walii hiriyootaan yeroo wal barsiisan wanta haasofnuuf wanta naasofne adda baasnee sirriitti beekuun barbaachisaadha. Sababiin isaa immoo gaa'ela keessatti kan abbaa manaan cimaatti ta'e haati manaan dadhabduu ta'uu dandeessi. Kan haati manaan cimtuutti taate immoo abbaan manaan dadhabaa ta'uu ni danda'a. Hariiroo jaalalaa keessatti illee akkanuma. Dhalli namaa immoo yaadni isaa kan hir'ate sana guuttachuuf nama isaaf guutu keessa taatii waan fedhuuf yeroo icciitii gadi fagoo waa'ee mana keenyaa haasofnu ofii dabarsinee qorumsaaf wal kennaa jirra. Kanaaf hariiroo jaalalaa keessattis ta'e gaa'ela keessatti wanta namatti himnu qabna, wanta immoo gonkumaa nama biraatti hin himne qabna. Icciitiin kun kan qabamu abbaa hariiroo jaalalaa yookiin immoo gaa'elaa walii hin uumne sana wajjin qofaadha. Baay'ee walitti dhiyaachuun icciitiiwwan mana keenya keessatti eeggannu akka dabarsinee hin dubbatiin malee akkana jettiin jedhiin malee icciititti naa qabe haati manaan koo akkanadha, abbaan manaan koo akkanadha jennee akka haasofnuuf nu saaxiluu danda'a. Keessi keenya immoo re'aa keenyas yoo amanne akka mataa isaatti waan ilaaluuf icciitii dhokfachuun sadarkaatti ulfaatu ni jiraata. Kanaaf jaalalli hiriyyummaa waliif yaaduun akkuma jirutti ta'ee haa ta'uutii garuu waa'ee mana ofiif immoo daangaa kennuun barbaachisaadhaan dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aallee waa akka barattan waa akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophiin kun bifa kanaan guyyaa guyyaadhaan akkasiin dhaqqabuuf sabiskiraayib maddii mallattoo nootifikeeshinii jirtu all nootifikeeshin kan jettu tuqachuun viidiyoo guyyaa guyyaatiin lakkifaman immoo laayik sheer komentii gochuun na deeggaraa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.